أنا نبيل إذا شوا أنا متارو بدراي. شوالي تارا دفتني جتشون. إسنتو أسجرا والداي ففاينا هندوفين دورا مالتو سيمودته مالتو سنرتتاي. أني غافا جيا توقفا غويا ديدامي تربا مانا كيا باي مانا مرتي دي ما جرا كونكولاتا من مغيا فندرات نترنانا يابه. أيه. كونكولاتا سن نوكوفه دي أصلي قومني كنا جابي جورا. Utuu karaa deemaa jirtanii konkolaataa yaabbattee utuu karaa deemtaa jirtanii hin kuftanii. Makiinaan nun kufee jiru. Yerga kuftanii booddee maal keessantu sin cabe? Asii qoma kanaan dura taphee jechuudha. Qoma keessan kanatu sin cabee jechuudha. Isa booddee attam taatan yeroo erga sin cabee booddee akkam taatan eessa dhattan? Saniin booda ambulaansiin dhufee nu fuudhee gara mana yaalaa nu geeche. Mana yaalaa geeche achitti mana yaalaa raajii nu kaasee marfee nu kennaa ture. Achi manni yaalaa inni gada bakki dura nu ergan nu dadhabnaan abeet hospitaaliyaa jedhu barreessan jechuudha. Yeroo jalqabaa hospitaala eessaa dhattan? Filfiluu waan jedhanii. Filfiluu hospitaala filfiluu waan jedhamutu jira jechuudha. Achi dhattan? Achi dhaqee isa booddee isaan sin dadhabanii eessatti rifersiin godhan? Abinnati hospitaaliyaan jedhan Addis Ababa. Abinnatiitti sin ergan? Ammam turtan achi? Achi guyyaa sadii abinnat guyyaa tokko ture raajii ergan kaasen booda waan ittiin hidhatan harka kana mirgaa kana waan itti hidhatan alaa bitame qorichi ajajame ji'a tokko booda dhuftee laalamtanaan jedhame. Manni yaalaa harki keessan kun akka cabe sana mirkaneessee jira jechuudha raajiidhaan. Raajiidhaan isinii mirkaneessee cabeera isiniin jedhe. Cabee akkanatti hidhatamee waan itti hidhamu naa bitame. Isa booddee jeessooti isinii keenya amma ittiin immoo waan itti hidhattanii deemtan isin alaa bittanii jechuudha. Eeshi kana booddee. Saniin booda achumaan haati manaa kiyya kun asiin hin gallu harka cabaa kanaan biyyatti hin gallu bushooftuu deemnaa jettee anna fidde jechuudha. Nuni harka cabaa kana fuunee biyya keenyatti hin gallu sagantaa waldaa ifa fayyinaa jiruttan sin geessaa isiniin jedhan. Tole. Gaafa dhufnu guyyaa isaa qidaamedha natti fakkaata. As gibbii kana hojeen waardiyyaa bichaa jira akkanatti waan akkanaatti dhufnennaan sagantaan boru koottati isin kadhatamu jedhame. Akkuma sanbata guddaa dhufne asitti nu kadhatanii harkaan nagaa qabanii. Akkamittiin isin kaasan namni waaqayyo akkamittiin utuu isin amantoota gidduu teessanii jirtanii isin kaasan moo akkamittiin gara kanattiif gara fuulduraatti isin baasan isiniin? Amma gadmoolaan seenaa ishii bira dhufanii echaa dhuftanii jedhaniin. Innaan isa fidee dhufee ittiin. Achumaan kootu naan jedhame asitti ergamaa geetuun maal taatennaa akka akkaatti jedhee itti himnaan bakkuma na cabe sana harkaan na qaban jechuudha. Na qabanii ennaan maal na dhukkube ennaan maal wattaadara turreerreedhaan jedhee. Wattaadara moo turtanii isin? Tole. Maaree wattaadari sodaatu maal taate naan jedhee naa qaqqabanii harka kee warraas jedhanii harka sana warraasee harki sun kun warra bilisa bahee jira jechuudha. Mee waaqayyoof galata. Isaan amma namni waaqayyoo fuulduratti isin baasanii harka keessan kana sochoosaa harka isaaniitiin qabanii harka keessan kana sochoosaa isiniin jedhan. Isa booddee asumatti isinii fayyetuma isaan sin kadhatanii mallattoo akkamiitiin fayyinni sitti dhaga'ame. Saniin booda hidhannaa naa kenna san nan gatee ani deebiin mangalee biddeen addunyaa afaatti na gurshu. Duraan jechuudha. Olla qabanii algaa roonchisu olla qabu ganna deebisu. Garuu amma erganatitti naa kadhatamee harkaan nagaa qabanii bilisa bahee dandasaa bahee jechuudha. Asumatti fayyitan jechuudha. Asumatti fayyadamee jechuudha. Mee waaqayyoof galata guutuu isa cabaa fayyisu. Amma ergasii harki keessan nagaadha. Ergasii harki kiyya nagaadha. Kanaaf akkanatti fayyee ammas waan mana yaalaa sanitti garuu 11,000 fitee. Mana yaalaatti harka keessan kanaaf 11,000 fittanii jechuudha. 11,000 fitee jechuudha. Kana fittanii furmaata waaraa argattaniittu. Uumaa furmaata argannee atumnaan garuu furmaata argadhee. Kanaaf mana yaalaatti namni barreeffamee mana yaalaa dhattan koottaa ifa fayyidaatti fayyidu malee gara biraatti fayyuu hin dandeechaa hin jedhu ani garuu duraan dursaan beektee an jedhamu jaallu. Dhaloota kiyyatti. Peentee kana sin jibbisiisa ture? Yaa jibbisiise jaaluma argaa. Tole. Ijoollee kiyyatu galgala ifa televizyiinii ifa baay'inaa kana bananii ijoollee waggaa 12 ifa baay'inaa kana laalamee nu jedhee nu laalchise. Tole. Ani jaallu narraa cufaa hin jedhaan. Narraa cufaa jettu. Garuu isaan na fayyisee galan isaa qabu ammas waan isaa moosisuu hin jedhaan akka kiyyatti.
Amma ergasii waa'een gooftaa kana akka mirreessinitti mi'aan jiru amma erga duroo sin jibbisiisa. Ergasinatti mi'aa galgala isa malee laalu. Maqaan koo Kabbabuu Gabbisaan jedhama. Kanan dhufe aanaa Meettaa Roobii ganda Hulluuqoo Birbirsaati. Tole. Amma isaan kan isaan jechaa jiranii harka kootu na cabee ture abinnatiin ture filfilii hospitaaliin ture akkatti informaatan arganne jedhanii akkamittiin gara kana fiddan isaaniin. Dhuguma maskaramii guyyaa 27 mana murtiitti beellama qabaa mana murtiin naqadee manaa ba'ee. Odoo baay'ee kiiloomeetirii 5 irra odoo hin deemin konkolaataan barri makeenya fuulduraa yaabbatee kuufee. Harkisaa kun harki mirgaa dannoo kanatu cabee. Erga cabee booda buufata fayyaatiin naannaan buufanni fayyaa ambulaasii ajajee filfiluu hospitaalitti ergee. Filfiluu hospitaalii san keessa guyyaa 3 bullee. Filfiluu sanitti yaala gahaan arganne naannoo marfee 40 waraanan jidduu kanatti jechuudha. Guyyaa kana gidduutti marfee 40 waraananii jechuudha. Iddoon cabee waan hin laallamee hin jiru. Isa kana booda sossobaa guddina Waaqayyo Yesuus Kiristoositti nu makatee achii nu baase. Hospitaala sana keessaa. Yeroo achii baanu abeetu hospitaalitti nu barreechan Addis Ababa. Isaan immoo achitti rifeersiin godhan. Tole. Abeetu hospitaalii dhannee yeroo achi dhannu raajii kaasifnee hundaa marmaraa godhanii cabaasaa mirkaneechinaan maangashaa isa akkanatti harka ittiin ol hidhatu kennaniifi. Kan isaan ittiin harka isaanii kana hidhatanii deemanii jechuudha. Ji'a tokko ittiin hidhattaa ji'a booddee dhuftee cheektaataa jedhanii yoo fayyas yoo fayyuu baates. Tole. Ishii jennee yeroo achii baanu gara biyyaa galla naan jedheen. Ani immoo yeroo duraatiif ortodoksiin ture erga kana TV ifa fayyinaa kana maatiin koo irratti naa guutaniiru nan laalaa baay'ee nan dhufa jedhee tanawwaa ture gaafa Yesuus Kiristoos naa faqqade. Mikinaata isaa kanaaf inni nan gala gara biyyaa jennaan ani hin galu TV ifa fayyinaa deemna waldaa ifa fayyinaa dhannaa achitti fayyinee galla jedheen kallattiidhumaan bilbila keenya irree cufannee dhufnee. Yeroo dhufnee as geenyu isa waardiyyaa eegutu jira gaafannaan guyyaa boruu malee hin jiranii jedhe. Bariituu sasiyaatii 12tti dhufnee gaafa xiqimtii guyyaa 2 odoo taa'aa jirru waldaa keessa atoo maal taate naan jedhan ergamaa geetun. Isaan dhukkubaa isa fidee dhufe jennaan ka'ii kootteedhanii inni dhufe. Anana sodaachise garuu biraan hafe waliin akka har'aa kana dhaabanne. Sodaattanii biraa haftanii jechuudha. Sodaadhetan biraa hafe. Yeroo sanatti maal taateedhanii harka isaa laalanii fi Yesuus Kiristoos guyyaa har'aa kanarraa jammaree sii gaxxame jedhaniini. Harka sana ol fuudhee gad deebisee har'arraa jammartee bilisa jedhaniini. Hin gallee kanani torbee tokko odoon guutiin 11,000 baase Yesuus Kiristoos galan isaaf haa ta'u. Kunoo har'a fayyee dhuga ba'uun dhufe. Mee Waaqayyoof galata, Waaqayyoof galata, Waaqayyoof galata. Biraammoo dibata asii bitadheen galee tichertirree biteen galee dibata sana adurree 2 odoon qabu antuunni mana keessatti na rakkisaa ture. Isuma dhugaa Waaqayyooti. Tole adurree 2 mana keessaa qabdu garuu antuunni si rakkisa. Antuunni na rakkisa koonni si kukkuta. Guyyaa har'aa kanarraa jammaree dibanni kun dhiiga Yesuus Kiristoositi. Antuunni kun iddoo jirutti narraa dhaabbatu narraa ifatamu jedhee erga gaafa saniiti antuunni sun mana koo keessaa hin badee Waaqayyoon naa galateeffadhaa hin jedhe. Zayita dibataa asii fuutanii galtan sanatti mana keessan keessa hin facaafte moo maal goote? Cirrachas qicadheen galee zayitis bitadheen galee na facaase Waaqayyo narraa ifate erga kanaa hin dhaabate. Mana kee keessa ergasii hin jiru? Hin jiru erga sanii waa tokkorree. Sabni Oromoo hundinuu inni mana yaalatitti birrii keessa fixan gara ifa fayyinaa koottati ispeeshaal dooktoriin as jira asitti fayyaadha. Yoo mana hakimiidhaan birrii guddaa baasna shilingis yoo qabaattan birrii 5 yoo qabaattan Waaqayyoof gumaachadha. Ittumaan nu fayyisaa jiru. Ergamaa keenya Waaqayyo nurraa bulchuu warreen asii tajaajilan Yesuus Kiristoos nuuf haa jajjabeessu jedhe. Isin haa eebbisu.